رمضان لجنات وروضات وحور عين والريحان. اللهم أعني في رمضان على صيامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما أركفوني وروني من تبرار دفتن اللي بكم جرتني السلام تنقى بريدوني سنبراغيتو أكم نقى جرتني فيا قبدني أكا فيا نقى قبدني بديك أبنا إن شاء الله ربي برا بغنو بجراتن بغا رقيتني سنين جنة أكا سما وروني من خناف حرمي واني يوكين أرمي فودي ديك دمي لما خناف ماملا تاني ماملا نفتاجتشو بربانا maamila nuuf ta'a jechuun sheer subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa. Warroonni hanga ammaa sheer subscribe gootanii koomentii babbareedduu jabaadhuu jettanii na barreessitan hedduun keessan hedduu namatti toltanii naa jiraadhaa isiniin jedha. Bakka jirtanitti umrii gaarii qabaadhaa, fayyaa gaarii qabaadhaa isiniin jedha. Koomentiin teessan babbareedduun hamilee namatti turti, yaada namaa burqisiifti. Akkasuma waan namni irraa baratu yookaan waan namni yoo dhageeffate irraa hubatu takka yaada namaa baasti. Kanaafuu hedduun keessan galatooma warroonni koomentii babbareedduu namaa barreessitan akkasuma sheer gootanii subscribe gootan hundi keessanuu galanni keessan dachaadha isiniin jenna. Dachaanee dhufnee jirra. Maaliin dachaatan jechuun keessaniin ooluu viidiyoo kana hamma dhumaa dhageeffadha. Xumura irratti maal akka dhageeffattanii koomentii garaa jala naa kaayaa isiniin jechuu barbaadeeti. Hedduu isin yaanne guyyaa hedduu viidiyoo marree gadi lakkisne haaluma jiruutu nu balleesse. Inshaallah rabbiin nu laaffisu, yoo rabbiin nu laaffise viidiyoo qabannee babbareedduu yaada bareedaa walii gadhiisna. Isinis akka dhageeffattanii waa irraa hubattan waa irraa barattan jennee amanuu irraa isinii gallakkeefna. Haaluma yerootu nu balleesse. Yeroon kun biyya namaa keessatti xiqqoo biiziidha. Akkuma beekamu wajjumaan kaa jirru ta'a. Kanattaan suudhaanadha. Maal qabattee dhufte jechuun keessan hin oolu. Wanti qabadhee dhufe jiruuf jireenyi ilma namaa kun akkamitti akka nama geggeessu, akkamitti akka deemu jechaadha. Maalirraa dubbachuu dhufe adda obboleettii teennaa Umme Kaanus kabajamtuu, jaalatamtuu, dubartii cimtuu, dhugaa dubbachuuf dubartii miidiyaa kana keessa dubartii yuutuubaroota hojjetan keessaa nama akka gisii hordofuun qabu jechaadha. Sirriitti hordofaa. Dubartii cimtuudha. Dubartii yeroo hundaa jiraachuudhaaf tattaaffattu, jireenya ofii jijjiiruuf tattaaffattu, dubartii ilaa konfiidensii qabdu jechaadha. Dubartii akkanaa tanarraa namni qalbii qabu waa hedduu barata jechaadha. Namni qalbii qabu waa hedduu barata. Namni irra caalaa miidiyaa kana fayyadamu ka waa irraa hubanne ka irraa waa hin fayyadamne ilaalaa oola jechaadha. Nama isii irraa fakkeenya fudhatee fakkeenyaaf daawwattuu isii ta'e waa heddurraa hubadheera, waa heddurraa baradheera jechaadha. Isiin haa hojjettu malee hedduu isii hordofaa, hedduu isii ilaalaa. Hojii isiin hojjettu keessatti waan isiin hojjettee yuutuubara irra gadhiiftu keessatti muuxannoo fi barnoota guddaa irraa argadheera jechaadha. Umme Kaanusin dhugaa dubbachuuf faarsuu fi leellisuu qofa osoo hin taane dubartii cimtuu waan hojjettuu fi waan itti amante qofa hojjettu jechaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Asumaanuu warroonni isii jala deemtanii eessa baddee maal taatee daa'imman keetiin adda baate moo abbaa manaa keetiin adda baate moo maal jettanii barreessitaniif koomentii isii anis isii baastee dubbista jaalaan warri isii daawwatu akkuma jala seennee waa barreessinuu fi warri isii daawwatullee laaluun hin oolu jechaadha. Koomentii isii hedduu dubbise, anillee hedduu dubbise. Garuu isii dhabuun ani hedduu ilmaan isiitiin maal akka taate maal taate sammuu kiyya keessa inumaan yaa'a. Garuu hedduu viidiyoo kaleessa gadhiifte irratti hedduu na bochiste. Wallaahi hedduu yeroo isiin akkasitti boottu anis walumaan boo'ee jechaadha. Obboleeyyan kiyya dhaamsi kiyya wanti isinii dhaamuu barbaadu asirratti jechaadha.
jaarsaaf jaartii jechuun keessaawuu namni ilma walirraa qabanii tokko jireenya adda fageessaan malee wal jibbanii addaan fagaatan jechaadha. Namni akka isii baay'eedha. Nama hundaa dabalatee jechaadha. Namni ilma ofiitiin jireenya ofii fooyyeffachuuf gargar bahu baay'eedha. Isii qofa osoo hin taane jechaadha. Isin amma miidiyaa irratti ilmaan isii fi abbaa manaa isii wajjin isii beennaaf maal taatee jettanii barreessitaniif malee namni ilma ofiitii fi abbaa manaa ofiitii fi maatii ofiitiin gargar taa'u jireenya kana fooyyessuudhaaf baay'eedha jechaadha. Akkuma sanii isiin illee yoo rabbi laaffisee fi yoo rabbi qarqaareen du'aayii godhaa fi rabbiin bultii isii bareedduu sanii fi maatii isii bareeddan sanniin akkasuma abbaa manaa isii rabbiin akka walitti deebisuun du'aayii godhaa fi dabalatee asumaan obboleeyyan koomentii hamilee nama tuqu ka barreessitan jechaadha. Yoo isin waa poostii goote ilmaan kan kee maarree godhi jedhaa ka waa poostii gootanii fi waan hamilee nama cabsu irraa usu waan hamilee namatti turu barreessitanii poostii koomentii keettanii fi bareedaadha jechaadha. Irra hedduun nama isii jaalatutu baay'ata malee nama isii jibbuu miti jechaadha. Ha'umme kaanusii jechuun mustiriyaan mucattiin harargee suni dubartii cimtuudha. Dubartii namni fakkeenya irraa fudhachuu danda'u. Dhugaa dubbachuuf isii faarsuu qofa osoo hin taane dubartii ufitti amantu, dubartii waan itti amante qofa hojjettu jechaadha. Dubartii boonaa kooraa maarree fi maarree hin beekne jechaadha. Wallaahi rabbiin isii haa guddisu waan isin hawwite bakka rabbiin isii haa ga'u an du'aayima godhaa fi waan dalagdu keessatti viidiyoo daladdu keessatti waan safuu fi amantii namaa qeeqaa yookaan waan nama cabsaa hin daladdu jechaadha. Viidiyoo isii keessatti yeroo hordofaa waan namni irraa baratu waan namni qalbii qabu taa'ee dhageeffatee irraa waa hubatu gadhiifti jechaadha. Viidiyoo isii keessatti wanti isin daladdu jechaadha. Tanaafuu rabbiin ilmaa isiititti isii haa deebisu waan namaa dabe malee waan nama rakkise malee namni jaalatee ilmaa ofiitiin gargar hin bahu. Dhugaa dubbachuuf namni jaalatee ilmaan ofiitiin gargar hin bahu jechaadha. Yaa'u jireenya ilmi namaa haga jiru haga fayyaa qabu jiraachuudhaaf tattaaffata. Maaliif jennaani rakkinna qara keessa jirurraa jijjiiramuudhaaf tattaaffata. Isiin nama san keessaa isii tokko jechaadha. Biyya namaa imaluun isii bichaan taane ilmaan qabaatte jechaadha. Irra hedduun namaa, irra hedduun dubartoota, irra hedduun akkasuma warroonni shabaabanii jireenya ofii kana fooyyessuuf jecha namni kaayoo qabu, namni jireenya ofii jijjiiruu barbaadu biyyatti nama dhiisee kan biyyaa bahuu fi tapha osoo hin taane, kashlabbummaa osoo hin taane eega fayyaa qabaate hojjatee of jijjiiree akkasuma yoo rabbi laaffiseef maatii isaa jijjiiru akkasuma miskiina gargaaruudha. Kanaaf yoo rabbi laaffiseef kaayyoon isii fundurri isii bulii ofii diiguu osoo hin taane jireenya ofii diiguu osoo hin taane ilmaan ofii gatuu uduu hin taane jireenyuma kana fooyyessuudhaaf bahee jetti akka arraba isii irraa dhageenyetti. Kanaafuu warroonni waan hin taane jettanii barreessitanii fi warroonni koomentii nama aarsu barreessitanii filiis waan akkasii irraa qusadha. Nama tokko gaafa hordofaa taatanii hordofaa nama sanii gaafa taatanii ilaalchi nama sanii yoo isin hin taane achi jala dhaxxanii waa hin barreessina. Maaliif homaa isin fayyadu kaa? Homaa isin fayyadu. Fakkeenyaaf viidiyoo tokko jala koomentii jalatti waan hin taane jettanii yoo barreessitanii fi abbaan sun dhaqee yoo dubbise waa ati isa hin beektu miidiyaa isa beekta malee waa isin sin beektu miidiyaa irra wal beektan malee walaakin yeroo san qalbiin nama sanii yoo si cabde eessatti argitee dhiifama gaafatta. Tanaafuu arraba keessanii fi waan dubbattanii fi waan barreessitan namaaf osoo hin taane rabbiif jecha irraa of qabaa isiniin jechuu barbaada. Jireenya ofii diiddee biyyaa baatee osoo hin taane akka haasaa isii irraa dhageenyutti akka isiin boottutti jiruu kana fooyyessuudhaaf jireenya kana fooyyessuudhaaf of jijjiirree maatii jijjiiruudhaaf biyyaa bahe malee jireenya kiyya diigee maatii kiyya diigee abbaa manaa kiyya dhiisee hin deemne jetti. Saniifuu jireenya ilma namaa kun wal adda. Jireenya ilma namaa wal adda. Jiruun gaafa namaaf mijoomne jiraachuudhaaf socho'uun rakkoo hin qabu.
jiraachuudhaaf socho'uun rakkoon qabu. Walaakin garuu egaa abbaa manaa qabaate dogongorri mustariyaan illee qabdu abbaa manaatitti uduu himne eegani kaa walirraa qabaatte eegam ilmoo walirraa qabaatte uduu isatti nimni biraa deemu dogongora. San rabbi sii haa dhiisu. Isin walii fixadha. Garuu jireenya keessan jireenya gammachuu, jireenya qananii, jireenya akka dura ittiin isin miidiyaa irra isin beeknu san barbaanna. Maaliifi nama hordofaa hedduu qabda, nama si hordofu nama waa hubatu qabda waan ta'eef fakkeenya ani hordofaa keetii nama sirraa waa barate waan irraa baradhe saniifuu jiruu tee jiruu qananii rabbiin siif haa godhu. Ani waan du'aayii sii godhu keessaa rakkoon takka osoo hin jiraatin rakkoon jireenya abbaa manaa kan keetii fi ilmaan tan ta'e irraa si fageessite rabbiin jiruu si haa jijjiiru. Jiruu ati barbaadde san rabbi si haa kennu, waan ati hawwite san rabbi si haa kennu. Asumaan du'aayii sii godhaa na dhaggeeffatte aamiin jedhii. So kanaafi obboleeyyan kiyyaa akka yaadatti akka gorsatti warroonni hordofaa taatanii nama san hordoftan ilaalchi nama sanii yoo isiniif hin taane jalaa bahaa malee dhaxxanii koomentii hin taane barreessinaafi maaliif gaarii miti. Abbaan koomentii san yoo laale koomentii sanirra qalbii si cabee lufa ati sabeettee dhiifaman gaafattu isin si cabdee si bira kutti rabbi wal gaafattan jechaadha bakka kanatti. Saniifuu mustariyaan naga qabdi fayyaa qabdi jiruu abbaa manaa fi ilmaan ofiitiin illee addan baane jetti akka isii irraa dhageenyutti. Tanaafuu osoo hin hubatinii hin dubbatinii mammaakaa duruu jirti. Namoonni osoo hin hubatin waa hedduu barreessitanii, namoonni osoo hin hubatin waa hedduu dubbattanii. Waa dubbachuun dura hubachuutu nama barbaachisaa. Ilmi namaa yoo waa hubate malee dubbachuun hin danda'amu jechaadha. Saniifuu nama waa hubatee dubbatu ta'uudha qabdanii isiniin jechuu barbaadeeti. Yaada mustariyaa asumattan gabaabsa. Rabbiin jireenya isii haa qayyaru. Jiruu isii yaaddu san rabbiin isiif haa kennu. Hedduu nama dhagahama wallaahi hedduu nama dhagahama. Yeroo ramadaanni dhiyaatuu fi yeroo ramadaana hiikaalee yeroo qophii adda addaa jiru dhugaa dubbachuu fi waan isiin martu laaluudhaaf jala bu'ee ilaalaa jechaadha. Maaliifi dubartii cimtuudha. Nama cimaa irraa waa hubatani. Dubartii cimtuu fakkeenya namaa ta'uu dandeettu jechaadha. Dubartii nama hedduu fakkeenya taate mustariyaan jechaadha. Ani dubartoota Oromoo yuutuubaroota dalagan keessa nama akka isii daawwallulleen qabu, nama akka isii jaaladhulleen qabu. Anaa olitti rabbiin isii haa jaalatu. Maaliif hedduu garaana nyaattu. Ilaa Yaman irraa qabdee ilaa haga biyya galtee jechaadha. Tanaafuu rabbiin bakkuma jirtu isii haa tissu. Nama waa hundaanuu hamilee ofitti hortu wallaahi. Hamilee ofitti hortee sochooti jechaadha. Dubartiin akkanaa dubartii jabeeffamuu qabdu. Dubartii fakkeenya guddaa irraa argachuu qabdan. Qeequu osoo hin taane maal taatee osoo hin taane maal ilma namaa kana maaltu dhibee jettanii yaaduun barbaachisaadha. Saniifuu rabbiin inshaallah danda'an jireenya isii isiif haa fooyyessu. Wallaahi du'aa isii kadha. Rabbiin jireenya isii yaasafi waan jabaate malee namni jiruu ofii dhiisee biyyarraa baqatu dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaafuu usuu waan namaan barreessiniin dura maal akka barreessitanii fi maal akka dubbattanii maal akka jettan itti yaaduma barbaachisa. Ilma namaa warroota yuutuubii irratti waa barreessitan yookaan koomentii jala waa keettaniif jechaadha. Kanaafuu obboleeyyan kiyya du'aa godhaa fi akka waa yaaddee argattu akka inshaallah rabbiin jireenya isii san jijjiiree fi ilmaan babbareedduu miskiina sangattee deemte rabbiin akka isii walitti deebisu du'aa godhaa fi inni dabalataa isii bichaan taane namni ilmoo fi abbaa manaa fi maatii ofiitiin gargar jiru. Isii bichaan taane irra hedduun namaa ka jireenya gargar oofe baay'eedha. Ka jireenya gargar oofe baay'eedha. Waliigalteedhaan kaawukaa usuu wajjin jiraachuun hawwiin jirtu jireenyi kun gargar qoode. Ilma namaa jireenya adda facaasa malee quufni adda nama facaasu abadan. Quufni adda nama facaasu wanti hubachuu qabdan jechaadha. Isii nama miidiyaa irratti waan yuutuubara beekamtuu taateef ilmaan ofii fi abbaa manaa gattee maarree taatee sadhaxxee maaf deemtee jettanii barreessitan. Namni namaa gaafa socho'e kaayyoo qabaa, waan deemeef qabaa, maaltu akka isa deemsise qabaa. Kanaaf waa dubbachuun dura waa barreessuun dura rakkoo ilma namaa sanillee hubachuun barbaachisama jechuudhaa fi isii bichaan taane namni hin obsa malee hin sabara malee namni ilmaan ofiitiin gargar jiru baay'eedha waan ta'eef
abbaan ilmaan ofiitiin haati ilmaan ofii abbaa manaa akkasuma ijoollee dhiisanii warri gargar ta'an baay'eedha. Maaliif kaayyotu isaan godhee jechaadha. Boru maal ta'innaa jechuudha. Kanaaf namoonni yaada keessan sirreeffanne yaada sirreeffadhaa. Nama guddaa ta'aatii karoora baafachuu bakka yaaddan gahaatii hiriyaa gaarii filachuu nama ta'aatii isiniin jenna. Sanumaafuu obboleeyyan kiyya wal qeequu irraa wal jajjabeessuun wal kabajuun. Kanaafuu jireenya kan kee nuffuu osoo hin taane qalbii yoo qabaatte rakkina fuuldura kan kee jiru san ilaaltee borumaa jiruu tante rakkina fuuldura kee jiru san ilaaltee jiruu osoo hin taane mul'ata onnee kan kee keessa. yaa Allah sibiraa mawfiraa barbaanna ummata islaamaa nuti siyaamaana diinii keetii waliin maaliifattu taana akeedhalee bonnee dadhabnee khiyaana ummata islaamaa nuti siyaamaana diinii keetii waliin. Namni rakkate rakkoo kan keessan taa'u. Onnee qulqulluu yoo qabaatte rabbii keetitti gaafa amante waa tokko karoorfattee keessaahuu amantii biraa yoo qabaatte wallaahi ni milkoofta. Wanni ati hongoftu takkan jiru jechaadha. Ammoo gaafa rakkinna keessatti onneen tante sharrii fi hammeenya si qabaatte in tarkaanfattu bakkuma sanitti fagarta. Kanaafuu laphee qulqulluu, onnee qulqulluu, qalbii qulqulluu qabaadhaa. Rabbii keessan kadhadhaa ka isin uume. Rabbiin akkuma nama uume rizqii waliin nama uume. Akkuma uuma hunda wajjin nama uume. Garuu sirrii qabaachuun nama barbaachisa jechaadha. Jireenya keessatti sirrii qabaachuun nama barbaachisa. Sirrii qabaachuu jenna onnee qulqulluu qabaachuun nama barbaachisa. Namni yoo argate gammaduu fi namni wama kamuu irrattuu onnee qulqulluuf laphee qulqulluu gaafa qabaatte wanni ati kaayyeeffatte san waan kana niin hawwe yaa rabbii kiyya ittiin nagaye gaafa jette wallaahi ittuma geetta. Waan tokko hojjechuudhaaf yaa rabbii na gargaari gaafa jettee lafaa kaate waan san irratti akka milkooftu beeki. Saniifuu waan hin taane namaa barreessuu irra yaada hin taane namaa barreessuu irra yaada gaarii namni fudhatee yaada irra kennuu danda'u osoo barreessitanii gaariidha jedhee amanaa. Yaada kiyya isinii dheeressee jira. Inshaallah yoo rabbi fedhe yaada biraa qabannee haga wajjin walitti deebinuuf warroonni share subscribe goone YouTube harmee waan kana bazawee YouTube kana ofii baneera hojjedha malee haadha kiyyaaf baneera. Please namni sagalee kiyya kana dhageeffatte YouTube kun ka haadha kiyyaati. Yoo rabbi jedhe inshaallah ka haadha kiyyaa fi fakkaata akka haadha kiyyaatiin qarqaara. Yoo rabbi na milkeesse jedhee banee rakkataa kiyyaan qarqaara jedhee banee yoo rabbi na milkeesse inshaallah waan yaade rabbiin galmaannaa haa gahu. Isinis du'aayi naa godha waan an karoorfadhe akka rabbiin galmaannaa gahu. Yoo rabbi fedhe YouTube kana yoo faayidaa qabaate faayidaa isaa kana miskiinaan gargaara. Hamma takka miskiinaan gargaara. Akkasuma fakkaata akka haadha kiyyaatiin gargaara. Ka jedhuuf yaada kanaaf banadhe ofiin qarqaarii ofiin maal ta'e osoo hin taane alhamdulillah waan rabbiin kiyya naaf kenne naan qaba. Walaakin garuu fuula duratti yoo rabbiin kiyya na gargaare inshaallah biiznillah yoo rabbiin kiyya na gargaare miskiina hedduu qabna, yataamaa hedduu agartaa, waa hedduu jira jechaadha. Saniifuu ittiin gargaara ka jedhu karoora baafadhee ittiin bane. Isin warroonni viidiyoon kiyya hamma dhumaa isinitti tole yoo dhaggeeffattan sagalee kiyya kana share naa godhaa. Please share naa godhaa. Akkasuma subscribe godhaa. Commentii bareedduu nu barreessaa. Akkasuma like godhaa. Subscribe yoo gootan viidiyoon keenya yoo gadhiisne dafee isin bira gahaa. Akkasuma like yoo gootan dafee isin bira gahaa. Share godhaa. Akkasuma hiriyoota keessan obboloota keessan affeeraa isiniin jedha.
asumaanuu nu jajjabeessa please walaa jabeeffannu yoo rabbiin jedhee rabbi na milkeesse xiqqishuu tanarraa yoo rabbiin na guddise miskiinaan gargaaruudha kaayyoon kiyya yoo rabbi irraa taate akka ayyaadee fi akka an jedhe rabbiin naaf haa taasisu. Isin ammoo sheer gochuu sabiskiraayib gochuudhaan na gargaaraa isiniin jedha. Viidiyoon keenna hamma dhumaa isinitti tole laayik godhaa. Inni biraa dammoo qulqullinni viidiyoo yoo dhabame nu hoffolchaa isiniin jenna. Sababni isaa jireenya biyya namaati. Kaameraa viidiyoo qulqullina hin qabu yoo ta'e nu hoffolchaa isiniin jenna. Agaa haalli nu mijatee viidiyoo bareedaa marree isinii gadhiisnuu fi nu hoffolchaa isiniin jechuu barbaada hordoftoota kiyya. Akkasuma warra feeraa isin jaaladhaa naa walitti rabbi isin haa jaalatu isiniin jechuu barbaada. Hedduu isin kabajaa, hedduu isin jaaladhaa obboleeyyan kiyya. Naa waliin rabbiin isin haa jaalatu. Ilma namaa taate gaafa waa yaadde san baga bakkaan gahattutti hin dhiisinii tattaafadhu isin jechuu barbaadeeti. Yaada biraa qabanne hanga walitti deebinuuf nagaan naa jiraadha. Isin jaaladha hunduma keessanuu. Anaa walitti rabbi isin haa jaalatu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.